Akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatanii akkamitti viidiyoo TikTok irraa gadi nuuf bu'uu didee buusuu dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoon kuni TikTok irraa bu'uu hin danda'u. Argaa jirtu bu'uu hin danda'amu jechaadha. Buusuu hin danda'amu. Yeroo fe'anii akka hin buune godhaniiti kan isaan fe'an jechaadha. So kana buusuu dandeenya salphaatti akkamiin? Bakka sheer milikitii kanaan koppii fudhanna. Argitanii jirtu sheer milikitii kanaan koppii liinkii kan jedhu kana cuqaasna yeroo tokko. Koppii liinkii addana kan jiru. Kana booda TikTokii keessaa baana cufne. Achi booda appiin TikTokii irraati viidiyoon koppii liinkiitiin akka bu'u taasisu tokko ni jira. Appii kana keessa seena daawunlooder kan jedhu. Kana booda asitti liinkii finnee dhufne sana paastii goona jechaadha. Paastii gochuu jechuun liinkii sila qabnee dhufne sana koppii goone paast bakka jedhu kanatti cuqaasna jechaadha. Haala kanaan jabeessine iskiriinii bilbila keenyaa qabna. Gaafa kana akkasitti paastii kan jedhu nuuf fidee jira. Paastii goona. Viidiyoo sana bakka sana fidee nuuf gasha. Bakka gajjallaa kana fidee nuuf gasha jechaadha. Raayitii jenna. Gaafa viidiyoon kun bakka kana dhufee galu salphaamatti daawunloodii gochuu dandeenya. Viidiyoo TikTok irraati gadi bu'uu didee jechaadha. Argaa jirtu maal jedhaa jira? Daawunlooder for TikTok jedha. Addanatti viidiyoo kana daawunlood gochuu barbaanna jennee cuqaasna. Watermarkii jechuun abbaan viidiyoo kanaa maqaa isaa haa galchu moo maqaa keetiin haa galuudha. Fakkeenyaaf dhaabbanni warri TikTokii kanaa jiru miti viidiyoo kana hojjetan. Kan isaanii faana isiniif haa seenu moo akkasumaan haa seenu jedhaa jira. Tokkoffaa irratti yoo gootani akka isaan uploadii godhan xumurarra gasha jechaadha maqaa. No yoo jettan immoo akkasumaan akkasin daawunlood godhattan kana duwwaa seevii isiniif godha jechaadha. Maqaa hin qabu jechaadha. Kanaaf no kan jedhu kanaan fudhanna. So amma pruuvii waan ta'edha. Daawunloodiin gaafa si lakkaa'ee persentii 100 ga'u gaalarii keessa seensiseen isinitti agarsiisa viidiyoo kana. Kanaaf akkasuma appii kana eessaa fiduu dandeenya? Eessaa arganna jechuu dandeessu? Gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Bakka isinirraa argattan salphaatti isinitti agarsiisa jechaadha. Eessaa argattu? Telegiraamii kiyya keessa liinkii appii kanaa poost isiniif hin godha. Diskiripshinii koomentii yuutuubii kanaarra nan kaa'a yookiin maal gootu salphaatti appii kana argaa jirtu waan inni fakkaatu kana isiniif fida jechaadha. Gaafa appii kana isiniif fidu daawunloodii gootu. Daawunloodii erga gootanii booda instaalii namni kamiyyuu instaal gochuu namni hin beekne hin jiru jechaadha. Achiiti haala nama isinitti agarsiise kanaan TikTok irraa qabdanii fiddanii maal gochuu dandeessu? Viidiyoo buusuu dandeessu. Waan barbaaddan viidiyoota irratti hojjettan viidiyoo faanii, viidiyoo garaagaraa fiddanii walitti daddabaltanii hojjechuu dandeessu jechaadha. Kan nama dinqu koopiraayitii hin qabu kun. Koopiraayitii jechuun amma osoo karaa viidimentii viidiyoo kana buusuu yaaltanii isiniif hin bu'u. Yoo isiniif bu'es koopiraayitii isin jedha. Asiin garuu eenyu akka buuse eessaa akka fiddan hin beekamu jechaadha. Kanaaf appii kana daawunlood gochuutiin fayyadamuu dandeessu. Argitanii jirtu viidiyoon kun gadi naaf bu'ee jira. Cuqaasnee ilaaluu dandeenya. Gaalerii haala kanaan bilbila irratti naaf fe'ee jira jechaadha. Taphataa jira jechaadha. Sagalee itti dabaluu dandeenya. So haala kanaan daawunlood godhuu dandeessu. Argitanii gara barbaaddanitti deemsisuu dandeessu viidiyoo kana. Gaalerii keessa seenee jira jechuudha.